Maqaan keessan eenyudha? Eessarraa dhuftanii? Maqaan kun Agarii Addunyaa Hundeen jedhama. Asuma magaalaa Namarraa dhufne. Maaltu isiniif ta'e lafa kanatti maal dhugaa baatu? Jalqabarratti isa afaan keenya galataan guutee guyyaa har'aa saba Waaqayyoo fuuldura nu dhaabeef Waaqayyoof galannaa ta'u. Itti aansuudhaan nuti daa'ima godhachuudhaaf naannoo ji'a sadaffaa keessa deemnee mana yaalaa gaafa qorachiisnu daa'imni garaa ishee keessatti jira. Achiin booddee gaafa ultrasaawundiin kaa'amu ultrasaawundii keessatti garaa ishee keessa ittiin jira jedhamee ittiin jira ji'a sadaffaadha. Naannoo ji'a sadaffaa keessatti ittiin jira jedhamee ittiin keessatti argame yommus ittiin sun saayiziin isaa naannoo 6.9 akkasin ta'a naannoo kanadha. Achiin booddee yommus ji'a sadaffaa fi ji'a arfaffaa keessa yommuu jirtutti garaan ishee keessa wantoota yeroo dubartoonni yeroo ulfaa argisiisan yookaan milikkita yeroo ulfaa jalqabaa argisiisanii waan tokkoyyuu wanti sochiin addaas hin jiru, wanti mucaa fakkaatus hin jiru, garaan ishee jijjiirama takka illee argisiisu ture. Nutis haaraa waan taaneef maalla wanti kun jennee isheen akka nama ulfaa miti akkuma nama normaaliitti baatee galtii sochooti garuu ulfaan fakkaatu bakka keessa ishee waa tokko sochiin tokko illee keessa isheetti nagaamu ture. Gaafa deemnee ultrasaawundii kaa'amtu ittiin keessa jira jedhamee achiin booddee hin dhufne as dhufnee gaafa guyyaa sanbataadhaa dudduuba sana taa'aa turre isa ultrasaawundii irratti suura kaafadheen fidee ture riizaaltii sana ka'ee deemii fuulduratti gaafa kadhannaan jalqabamu ka'ee deemu otoo hin jedhuuni hin sodaatte isheen ka'ee deemu otoo hin jedhuuni sa'aatiin dhumee ergamaan fa'aa kadhatanii erga isaan xumuranii ofii koo fiigaa dhufee addana kanatti ittan argisiise isaanitti sa'aatii isaan fixuuf jedhan sanatti bilbila irraanitti argisiise akkasidha jedheen itti hime san booddee dhaqi fidi jedhanii hin dhufte bukkee kanatti hin kadhatanii fi dhaabatanii ilaalaniiti nan gaddaa jedhan yeroo isaan akkas jedhanii baay'ee wareere isinii daa'ima dhattanii eegaa jirtu garuu immoo garaa ishee keessa kan jiru daa'ima otoo hin taane hurriitutti marsee bishaan fakkaatee guyyaa 2 booda bifa dhiigaatiin hin bahaa jedhan. Akkas jedhan. Sagalee raajummaatiin jechuudha. Akkas jedhan. Doktoroonni immoo yommuutti Hayilamaaramittidha kan isheen hordoffii gaggeessitu yommuu isheen achitti ittiin kun keessatti argamu maal jedhu jalqaba gaaffii isaan kaasanii ittiin kun akka garaa kee keessa jiru osoo beektuuti ulfooftee hoo jedhanii gaggaafatuuni. Sana jechuun immoo yoo ittiin kun keessa jiraate attamitti ji'a 3tti waan ishee qabeef jechuudha. Akkamittiin ulfaa'uu dandeesse kan jedhu gaaffiitti uumeera maal jedhu isaanii yommuutti achi deebinee dhufnu yoo har'as ta'e galgalas ta'e dhiiga argitee yookaan immoo bifa addaatiin wanti addaasitti argamee dafiitii ariifadhu koottuu jedhu yommuu kamiyyuu baay'ee sodaataniiru waan isheen deessuun seenee isaan yeroo milikkita tokko argitu dafiitii koottuu jedhu raajummaatiin asitti gaafa Waaqayyootti dubbatu guyyaa 2 booda bifa dhiigaatiin baa hurriidhaas mucaa jettanii eegdu garuu mucaa miti ture jedhan san boodaa hin kadhatanii fi mucaa taa'een dhalataa jedhanii asitti kadhatanii fi hin kuftee asitti san booda fudhannee gallee deemnee itti aansuudhaan gaafa deemnee ultrasaawundii guyyaan qaxaroo keenyaa ga'ee gaafa deemnee beellamaan ultrasaawundiin ka'uu saayiziin itti sanaa inni 9 ol guddatee jechaadha saayiziin ji'a arfaffaa booda 9.3 ol guddateera baay'ee saffisee ol guddate san booda gaafa erga isaan asiitti nuuf kadhatanii deemnee ultrasaawundiidhaan ilaallu gadi deebi'ee iddoo jalqaba ture 6 sanatti gadi bu'eera baay'ee. San booda Waaqayyoon galateeffannee baay'ee doktoroonni shakkii keessa jiru. Shakkii keessa imbaasistaaf nutti dubbachuu sodaatanii garuu immoo ofuma isaanii wal falmu. Mucaan kun ixiitu gubbaa jira jedhu, ixiitu gajjallaa jira jedhu, mataan daa'imaa gajjallaadha garraadha jedhu garuu murteessuu dadhaban. San booda Waaqayyoon amanannee isa asitti nutti dubbatame sana amanannee ji'a 6, 7, 8, 9 geenyee bira dabarree jechuudha. Kan isaan kadhataniisis ji'a arfaffaa irratti ture guyyaa 2ffaa irratti dhiiga taatee baatee turtee jedhan. San booda dhuma irratti erga kana hundumaa dabarree guyyaan ishee dhumee ji'a 9ffaa guyyaan erga dhumee daqiiqaa 3 turree mucaan opereeshiniidhaan hin deessee hin dhuftee isheenis hin turree nagama ishee baatee mucaan. Waaw galata jabaa isa waan hundumaa isaan dabarseef. Mucaan keessan isa kana jechuudha. Mucaan ishee kana dhamma ji'a 7ffaa isheeti mucaan waa tokkoyyuu hin taane nagaama ishee deessee dhalattee inni gaafa innan gala'a jedhamee ture garuu mucaa taate. Almost bakka hin jiru jedhameera. Waaw kanaaf Yesuusin galateeffadhaa.
Si maaltu sitti dhagahame gaafa mucaan kee yaa ba'u jedhame? Ani jalqaba amma akka salphaatti akkasitti gaafa haasofnu waan nuti fakkaachuu danda'a. Akkaataan haali yeroo nuti guyyaa sanarra turre baay'ee ulfaataa ture. Gaafan jalqabaa sufee taa'uun danda'uun ture gadina waraana baay'ee. Gadina waraana baajaajii keessayyuu guddiin taa'ee dhufe. Lafa kanatti erganaaf kadhatamee bakka kan sin eegdan mucaan turre amma kaasee mucaatti jijjiirame erga jedhanii nan kufee lafuman taa'ee sanatti wambarii marra taa'ee booda tiniin ta'e. Sochiin jalqabe sochiin ta'e handhuura kuma koo jalaatiin na jalqabe yeroo suma sanin itti neeme ani dura sochii akkasii somaa argee sin beeku yeroo sichuma jalqabe bakka sana booda haala ulfaataa keessatti waaqayyo nu gargaaree haalli miidhuunis narra hin jiru ture akkuma inni dubbate sa'aatii dhumaa irratti waaqayyo na qaqqabee kunoo mucaa koo akka har'aan ga'u na godheera waaqayyoof haa galatu. Wow, waaqayyoon galateeffadhaa fi baga waaqayyo isin gargaaree nagaa waaqayyoon dhaqaa.